بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تبليون كيا وري غري تفسيرا جل أرقمتن تفسيرا إسندورة دبري سورة فاتحة رهقة سورة آل عمران كما قرأ جروت بوفتشو بربادن كالتي الآن ويب سايتي قباسينتني ويب سايتي أكاتا إسني تسينتن فكينيا عن تليجرام قبارة إسني في إرجيجرا لينكي كنا هون ولا لا لينكي كنا إذا قبّا قد تويتني فتحية تاني يوكاني كلت ما قد تويتني سنيبان أكدت سنيلوه يروين أكدت سنيلوه أكدت الهركفتان كنو أكدت الهركفتان والهركفتاني كما بربع الدنيرة تويتن فكينيا في تفسير سورة بقرة آياتها دبلا ما في سديتمي تقرأ كجد وكانا قبّا يو أنقد توكه أكملتنا روفا أكدت الفقنو والهركس kun sagalee isaati jechuudha. Fedhoonni caqafadha kallatti mana asmarra tuquudhaan bismillahirrahmanirrahiim yookaan daawunlood godhuu danda'a. Akkamitti qabxii sadii gamanaa tana kunu qabxii sadii gamanaa tana isii gubbaa rukutee daawunlood tajattu tana kunu afaan gaggaragaltu tana tanziil tajattu tana gubbaa gadi tuqu. Yeroo ani isii gadi tuqu naa bu'a jechuudha jawwaala kiyyarratti. yoo ammoo waahila kiyya ergu barbaade yookaan Facebook itti dabarsu barbaade Facebook keessan irratti dabarsuu ni dandeettan kun Facebook ma kana gadi tuuitanii ni dara yookaan WhatsApp kana gubbaa gadi tuuitanii kallatti man gara WhatsApp isin dabarsa yookaan Twitter itti illee dabarsu barbaadan akkasuma barnoota biraallee yoo barbaadan kun waan akka manaa jirtu tana suuraa manaa isii gubbaa gadi tuuitanii erga kana kun bootaa waa irra deeman tana bira bakka kana gadi tuuitalla bakka kana yeroo astuitan wannoon meenuudhaan isinii ol baati kuno hawaasummaa bultii gaarii barruu teknooloojii shaamilaa waa'ee moobaayilaa seenaa rasuulaa seenaa sahabotaa seenaa durii fiqhii salaata sooma zakaa aqiidaa arkaana islaamaa aqiidaa qulqulluu hundee sadeen fakkeenyaaf hundee sadeen buufachuu barbaadan yookaan waa'ee oduu duriifaa yoo barbaadan asirraa argatan waa'ee bultii faa kunu asmarra gadi tuuitanii itti isin dabarsa kunu waa'ee bultiitti isin dabarsa kunni martinu isa yookaan of duuba deebisan eessa dhoyitanii kunu meenu bakka jettu tana biratti qastiin xiqqishuun gaggaragaltee jirti kunu as isii gubbaa rukutuudhaan filattan maal filattan fakkeenyaaf hundee afran asmarra gadi tuuitan eegana ol harkiftan kunu asirra jira yookaan sagaleenillee tafsiira guutuu buufachuu barbaadan akkanumatti ol harkiftanii tafsiira ka jedhu gubbaadhaan kun tafsiira jechuudha inni kuni asirratti rukuttanii erga kana kama barbaadan irra dhoyitanii keessa buufachuu dandeettan fakkeenyaaf tafsiira kana buufachuu barbaade tafsiira suura baqaraa 100 fi wannoo aayaa tokkorraa ga 133 bakka tokko jira kun kallatti maan dhageeffatullee danda'a buufatullee danda'a jechuudha barakallahu fiikum galatoomaa isiniin jedha nagaa rabbi keessa jiraadha websaayitii kiyya subscribe godhaa marsaa interneetii kiyyaa seenaatii galatoomaa wa shukran lakum